Oduu simbirtuun dhaggeeffattoota keenya caqabtoota keenya kabajamoo qomattoota keenya akkam jirtu bakka jirtanitti nagaaraan manni isinirra haa jiraatu kofaltoota keenya akkam jirtu warra dhiiraa homiidhaan eegallaam. Kana booda iraaris dadhabne jaalalaan gubanne kana booda nurratti hin dawwalina nurratti dawwaltanii isin jalaan kaafnu jechuun akeekkachiisanii jiranii. Komii dhala isin warri dhiiraa mataa jala jirtanii kaanillee filtanii onnee nama fuudhuu dhiisaa yoo isin filtanii diccireettanii dhiqattanii deemuu baatan nuus isin ilaallu jechuun dhaamaniiti jiru. Ergaa dhumaam warra dhiiraa isinis dhalaan mataa hin qabnes eegee fardaa kaayachuu dhiisaa ammallee dawaas dibachuu dhiisaa hogguu nama bira dhuftanis gurraattamuu dhiisaa jechuun dhaamaniiti jiru. Oduu simbirtuun hantuunni shira yaada namoota tokko biratti komiin ka'uun dhagahamee jira. Akkuma wal fakkaatuun amma oduu bal'inaam yeroo jala ceenu gurbatti hantu tajaajilni tana xaashoo itti dheetiin lafaan dhawa jechuun adda adurreen gabaasteeti jirti. Malleetti dabaluudhaan adda adurree yoo lafaan naannooyte anis boollatti gubbaa geesseetiin allayyaa darba jechuun abboo hantuunni gabaaseeti jira. Oduu injifannoom warreettan duraan ta'ee fi tuqaana dubbataa turtan dawaan bakka takkatti isinirraa fitu dhufee jira waan ta'eef hin cinqamina hin yaaddayina warri gammaddan gammachuun teenya gammachuu teessanii kilaan biru handi. Way gara jabina haaluma kanarraa ka'uudhaan isin dawaan keessan summiidha ammaan isinii kenna isinuun dubbattan garaa yoo guuttattan jechuudhaan summii kaayeetiif jira. Achumaan summii naquudhaan isin dhiiga namaa qabdan dhiiga namaa fixxan isaanis lubbuu qaban akkuma keessan dhiiga diimaa qaban isin fixuuf sa'a 24 qofaatu hafe jechuudhaan akeekkachiisaniiti jiranii. Isin waan barbaadanii harkattan tuqaana parsantii 100 keessaa parsantii 99 adabamuu qabdan isinis abbaan tokko yoo namarratti haftan nama deebitan jechuudhaan 100 keessaa 100 ajjeefamuun taaziyaa tattaa'uun dhagahamee jira. Kana booda diina ta'eefiif tuqaanaaf hin jilbiifannu nama nyaachuun ni hafa ajjeesuun itti fufa. Oduu biyya keessaa warri afaan Oromoo hin beekne feetanis hararanyaa amantaaquu barraaquu yookaan barraaq jechuun haasawa ofirraa dubbadhaa ifitti hin callisina jechuun dubbataniiti jiranii. Oduu biyya alaa afaan ingiliffaa yoon beekne fayyadanis dirribanyaa feetanis argobbanyaa haasawaa jechuudhaan gabaasaniiti jiranii. Foogis isin garsiifna turistis yoo feetan Dubaayis Turkiis isin daawwachiisna karaan qofti isin jalaan badin isinuu yoo isin bareede asitti nafuun keessanii noolamu jechuudhaan dabarsaniiti jiranii.